Dhukubee mana yaalaa jirti rabbi si habaasu. Dubartiin ulfaa takka dhalaa laaxee duuka tarkaanfachuu, dubartiin takka dhalaa mana ofiitti ol galchuu, abbaa manaa isii alatti gadi baasu yookiin immoo dhalaa yeroo ammaa kanatti dhalaan siin taatu. Abbaan feete jaaladhu jibbi dhalaan siin taatu. Intalli ammallee gadi baate nuti wabii jedhanuu hin waraanna yookiin jara sadiinuu ni waraanna. Ooshee dabalatee kabiraa kateen beeku lamaffaa wabiidha. Sadaffaan fatiyaa. Fatiyaa waraanne nama lamatu hafe jechuu isii taana bakka. Namni gaafa waa haasa'u tokko haasa'asan odoo eeggachaa deeme. Viidiyoon gaafa waraabamu yakka guddaa akka irraan ga'u nuti ammallee dhiifnu ni waraanna. Ammallee nu dhiisuu diddiisiin takki fatiyaa ammallee waraanuu deemti yookiin wabii waraanuu deemti yookiin ooshee waraanuu deemti. Dhugumaan isin jedha wanni ani isin jedhu dhalaan bultii namaa diidi malee bultii namaan ijaartu. Buniin dogongorri isiin qabdu dhalaalee sadiin kan lamaan kanatti dabalamtee jireenyi isii akka barbadaa'u akka abbaa manaa isiitiin gargar baatu si wajjin nyaati si ujji dhuudi malee dhalaan bultii kee diidi. Jaalatti jibbite ashama harka foona jira jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii anillee naga goote alhamdulillah galatti rabbi. Egaa akka har'a walitti deebinee jirra waan walitti deebineen waa'ee fatiyaa bunii ooshee wabii. Dhugaan isiniin jedha dhaamsan ani akka yaada kiyyaatti buniidha qaba. Dhaamsan isii qaba. Oosheellee dhaamsan qaba. Namoonni gizee tokko anumatu beekan odoon taane wallaalan sanii gadillee beeku waa beekana fakkaata. Jireenya wabii jireenya bunii yookiin immoo ooshee jidduu gargalee dhalaa lamaan sani. Buniin dhaamsan isii qabu dhalaan kamu bultii kee diidii malee bultii kee ni ijaartu. Ati dhalaan suni gaafa san ammallee gabbaatee nama waraana ka jettu suni ati dubartii ulfaa taate tarkaanfii hamma kana tarkaanfachuu qabdu. Tarkaanfii hamma kana jechuun dubartii ulfaa ijannaan isii haasofni isii maaliifi dubartii ulfaati irratti waa hedduutu eegama jechuudha. Sa'aatii ilmoo garaa qabdu. Ilmoo isiitiifis ofiifis baqaan jiraa miti uf eeggannoon gochuu qabdi. Inni itti dhaanu dhalaan akkamitti bultii namaa diidee kan jettan taate dhalaan si wajji nyaatti malee garagaltee si nyaatti. Hayyuun amma erga dhalaa hunda ofirraa haga mataa buniitiin ga'utti meetaa saba. Bunii ofirraa qabdee hiriyoota isii guunkuma ijoollee kiristaanallee dhaxdhaxi goota ofirraa qabdee hayyuun maaliif nagaan jiraachaa jirti. Dhalaan jireenya namaa gaafa keessa seente buniin mataa isiitiin hayyuu maal gorsaa turte. Akkuma ati nama gorsitu san dhalaan birallee bultii kee akka ati diidu. Si amma sa'aatii kanatti si jaalatan sa'aatii si dhukkubutti si jaalatan si malee homtuun jiru yoo obboleettii keetiin ala taateen beeku. Garuu dhalaan akkasiin taane dhalaan akka bultii kee diidu dhalaan ati hojii nyaattee hojii uffattee hojii deemta malee isiin asiin hamaa akkasitti yaadu jireenya gaarii kee hin barbaadu xiqqoos guddoos qabaadhu mana kiraa keessa jiraadhu ati dhalaan si diidi malee si ijaartu. Dhalaa amma wajjin deemtu obboleettii kee maan taane jireenya kee keessaa baaftee abbaa warraa kee wajji jiraachuu qabda. Sababiin isaa jarri yoo ati gammaddee yoo ka gaarii jiraattee yoo mana kee keessa akka gaarii jiraatte hin fedhan. Hiriyaa keetis haa ta'u ni beena jechuudha. Yeroo ammaa kana namni diigaa malee ijaarsa hin barbaadu. Atuu matammaan buniitu waan aayyuu godhaa turte ni beeytanii miti gorsaa turte miti. Amma immoo ati maatii qabda maaliif? Gaasi fuudhuun handaararraa fuudhee siin galee maatiimarraa fuudhee siin galee akkitti mana isa duuka baate beeytaa akkitti isa duuka galte beeytaa. Kanaaf maaltu nasbii namaa baasisiisuu ofii tarkaanfachuu ofirraan miidhaa ga'uu maaltu si geessisiisa? Bultii kee keessa dhalaa biraa maaliif ati ooshee waltuma waan feete wal godha gaaf duraa ofii baate lammaffaa isa baaftee nama ajjeefna jettanii rabbiin waa namatti sababa. Rabbiin waa namatti sababa guddaa rabbiin badii guddaa isin oolchee jira. Intala san odoo kalee waraantanii har'a akkatti safaaxee intala tun gabbaatee jechuudha. Sirraan rakkoo ga'aa jirti malee isirraan rakkoo ofirraan rakkoo ga'aa jirtu isiin laattedha. Har'a situ hospitaala ciisa malee isii miti. Ati nas beelama isiin laattedha. Ammallee maal jetti hin saalfattu. Viidiyoon ni waraabaman ni taa'ama seeratti dhiyaata. Intala tana rakkoo guddaa irra ga'e isin soqaa jirti. Akkamitti namni kun hin yaanne sammuun isii akkami?
amma illee ni mara on erga onnee qabaattee magaalaa Adaamaa keessayyuu akkamitti baata ishee. Anodoo kiyya akka mataa kiyyatti dhalaatan obboleettii tiruu wajji dhalatte hoo taate jireenyi kee keessa as baasee isa sana araarsa badiin kiyya badii Fatiyaa illee fudhate badiin kiyya Fatiyaa fi Ocean fuudhinsa akkasii otoon taane yeroo gaafa duraa ofii isaaniitti babal'isan malee akka isinsi hinaaftee mana saniitti galtu hinaaffaa godhattee aartee buniin mana isiitti galtee bulti isii qabattee isallee gali abbaa manaa kiyyaatti eessa se feda bakka hin beete yeroo ammaa jechuudha gali jettee illiki amma Fatiyaan itti heerumte Fatiyaan qoosaa keessa dhufte malee haadha mana namuccaa kana gurbaa kana ta'uu hin dhufne miti ana kana fakkaatutti gurbichis gaafa duraa qoosadha malee ani akka achi ilaaletti isii bultii fuudhee hojii jiraata iyyaanne sababni isaallee maaliif hiriyaa na fakkaatti Fatiyaan wabillee hiriyaadha Oceanillee hiriyaadha Buniin immoo tuyyuu karaan isiin deemtu dhalaa masakee deemanii jira akkana sirratti godhaa akkana sirratti fuudhuu hedaa akkana akkasii ana kanumatu gaafa laale gaafa achi Fatiyaa laalu Ocean wajjin haadha warraa taatee dabalamteef jiraatteef jedhe gonkumaa mataa kee keessatti yaadeen beeku ilmoo heem isintu guddise jechuu barbaada dhalaa irraa goorii ani buniidha jechuudha dhaamsi ani dhaamu dhalaan takkallee gonkumaa faayidaa siin qabdu jireenya kee keessaa baase ati dhalaa intala nasbee lammaatti otoo bitaan viidiyoo odoo mirga viidiyoo gandatti dhalte noowriidha sa'aatii kanatti silaa buniin sa'aatii kanatti maal qopheeffadheettee shaakalli da'umsa isiitiif injiraa miti dubartii wantoota hedduu mana keessatti qopheeffatti wantoota hedduu mana isii keessatti qopheeffatte sa'aatii kanatti isii immoo mana ari'anii baasanii jarjarsanii akka intala kararratti dhalat bakka bitaa isii ari'anii mirga isii dhanii mataa isii zoorsanii abshirsi bira jirra aisosh jedhanii jechuudha sa'aatii kan hin jaallatani bara aisosh muni ammallee akkas goon ammallee akkana goon innuyyuu Fatiyaa sirratti fide hin fuudhu gowwoomin bunii hin fuudhu gurbichi hin fuudhu mana keetitti gali seeran mana hidhaa sanuu seentee seera yoo baateyyuu nasbee lama mana hidhaa sinteessisan maaliifoo jette dhalaa kan of jalaa dhayi mana keetitti na araarsa yookiin immoo maatii keetitti gali na araarsa abbaa warraa kiyya na araarsa ofii keetii fiidee balaa hundi odoo qati jettee mana akkuma durinni si kadhatee manatti galisi Ocean siin jedhaa ture saniin odoo manatti galtee wallaahi balaan kun hundi dhufu atillee rakkoona dhalaan tunillee rakkoona biraan geettu deemta haadha lagattu dhalaan maal gooti jireenya kee keessa maal gooti bultii kee keessa si soba malee odoo ati rakkattee nama si bira dhaabatoo miti bultii mankee kana diiguudhaaf afaan bananii deema ani dhalaa hedduu arge mee isinumti taasaba dhalaan akkamitti bultii namaa hindiidu jedhina hindiidi bilbilaan kadiidu jira nama ati jaalatte waan biraa dhiisiisi amma itti fakkeessa malee bunii itti fakkeessa malee dhalaan siin taatu obboleettii keetillee siin taatu ufii gaarii ufii amma fakkeenyaaf ufii gaarii ta'uu barbaadu ufii bakka gaarii qabachuu barbaaddi si immootuyyuu siin feetu ka maalii fi gowwinnatiin hammana ga'u sa'aatii mana kee keessa jirtu sa'aatii itti har'a guyyaa baqqaan jira du'aa itti godhachuu waan da'umsa isiitiif wantoota garagaraa qopheeffachuu mana isii sirreeffachuu meeshaa babbareeda manatti bitachuu dubartiin daakaatu bar hiyyeetti illee maan taane mana isii jijjiiratte sa'aatii daakaatu hiyyeessa illee maan taane isinii galee kanaaf hin barbaachisu dhalaa ofirraa fageessi ofii keetii bakka dubartiin jabduun jechuudha abbaa mana miifay aayyuu laalaa qalbii isiin qabdu laalaa aayyuu qalbii isiin qabdu tumallee hin araarfadde dhirsa isii tun immoo handaaraa keessa gizee kaan mana namaa galaa gizee kaan maal jecha gizee kaan achi tara yeroo bakka dabarfata hin barbaadu sa'aatiin kuni sa'aatii itti bitaa mirga deemtu miti sa'aatiin kuni sa'aatii itti mana keetiittu ani dhaamsin isii dhaamu kumsin jedhe dhalaa hubirraa balleessii bultii teetitti osseeni mi akka Fatiyaan sirratti dabalamtu laalta Fatiyaan hin maraatte masaanuu maaltu barbaada masaanuu namni tokko hin barbaadu hin maraatte sirratti dhufti ufii keetii karaa banteef ufii keetii seeni jettee ufii keetii jalaa gabbaatte ufii bakka balleessaa kana hunda ka dalage mataa keetii miti hiriyaan jabduun achitti gadi si qabdee Ocean sitti fiddee si ariirsiste odoo dhalaalee san taate si duuka tumuu si duuka fiiguu miti gattaa'anii atis callisi
siin jechaa turan. Silaa jechuudha. Odoo dhalaa nabsee qabdu taate qixxin godhanii si araarsan. Ooshee jalatti gadi si qabanii si dhogganii. Musharra bitaa mirga akka daa'ima sabiyyii garaatti baate akka sareetti handaaraa keessa maalati ilmoo garaa qabdaa bar hin fiidu sila odoo dhalaan nafsee qabdu jiraatte isin jechuuf jedhe viidiyoo kiyyaasuma irratti dhaabaa hama viidiyoo biraatitti walitti deemnutti nagaan nu turaa isillee kadhukkubeellee rabbi haa fayyisu isillee rabbi haa fayyisu nagaan mana isiitti rabbi haa deebisu aboo mana keetitti deebi qalbii takka mana keetitti deebi dhiisi dhalaa ofirraa homaa siin gootu bultii ta'e qabadhu. Buni sidu isaan imma laaxeedha bakka barbaadan bakka yoo bakka dhalaan takka ijoolleen kun amma hojii qabdu hojii qabaatte ulee qabatte nama miidhalama akkamtu nama waraana dhalama akkamtu siira koorraanga ofii malee jarri ofiifi miti akkasii jajabaadha.